kiiboordii barreeffama afaan kamiituudha barreessuudhaaf isin gargaaruu danda'uun isin barsiisa. Barreeffama isin afaan Oromootiin itti barreessitanii barreeffama isin afaan Oromootiin barreessitanii gara afaan isin barbaadanitti isiniif hiikuu danda'u yookiin ammoo isiniif jijjiiruu danda'uun isin barsiisa. Kinoo haala masirratti argaatan kanaan jechuudha. Afaan Oromootiin barreessitanii inni immoo daayirektii afaan Ingiliffaatiin asitti isiniif barreessaa isin ammoo daayirektii nama sanitti seendii godhuu qofaadha jechuudha isin galee. Barreeffama isin afaan Oromootiin barreessitanii inni asitti afaan Ingiliffaatiin maal akka jedhu yookiin hiika isaadha asirratti isinii barreessa jechuudha. Gara afaan barbaadanitti jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Afaan Ingiliffaa qofaadha miti jechuudha. Asirratti kilik gootanii afaanota hundatu jira jechuudha. Yoo barbaadan Amaariffaa kaa'achuu dandeessanii kinoo haala kanaan salphumatti barreeffama isin afaan Oromootiin barreessanii gara afaan Amaariffaa isiniif jijjiira. Yoo barbaadan ammoo Arabiffatti jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Arabikka jechuun kilik gootanii sun afaan Oromootiin barreessanii hiika isaadha ammoo afaan Arabaatiin isinii barreessa jechuudha. Salphumatti seendi godhuu dandeessan jechuudha. Nama erguu barbaadanitti jechuudha isinii galee. Egaa daawwattoota kiyya kiiboordii kanaas akka namni baay'een argaa itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqaba nafaa dura hordofaa. Kiiboordii kana gabbufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kan ture tokko kilikni gootanii achi booda bakka sarchii irratti gola Oromiyaa itti barreessanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kan jala isinii baasirratti ture tokko kilikni gootanii ammallee asirratti gola Oromiyaa kan ture tokko kilikni gootanii ammallee haala kanaan teessiftaa asirra ta'e koon sarchii irratti ture tokko kilikni gootanii bakka sarchii irratti qubee fa na da barreessa achi booda sarchii fuuldura hatti kilikoo sarchii gootanii achi booda haala kanaa suuraa kana deebisaa suuraa kana ture tokko kilikni gootanii achi booda kiiboordii gabbufachuudhaaf yeroo isaa gaddeemtu ol isaan gaddeemtu manumaati achi booda dhumarratti kana malee waan kan barraa yaabbii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kan turti daawulood kan turtanii kiiboordii kana bilbila keessatti gabbufatanii hayya daawwatan kiyya kiiboordii gabbufatanii yeroo galtan kan haala kanaa saniif nama asirratti enable kan waan ture tokko kilikni gootanii ammallee kan haala kanaa saniif daa kana haala kanaan oonii gootanii ammallee okkee kilikti gootu hayya daawwatan kiyya kiiboordii kan amma haala sirriitti margaarta kanaan hojii isaa jalqabee jira jechuudha amma isin barreeffama isin afaan Oromootiin barreessan gara afaan barbaadanitti akka isiniif hiiku tuqaa arfee sana irratti tokko kilikni gootanii ammallee asirratti tiraansileet kan waan ture tokko kilikni gootanii achi booda kan haala kanaa sanduuqa isiniif jechuudha sanduuqa kana keessatti barreeffama isin afaan Oromootiin barreessan jechuudha barreeffama yeroo isin afaan Oromootiin haala kanaan barreessan jechuudha inni asirratti gara afaan isin barbaadan isiniif hiika jechuudha afaan ammoo asii dhootanitti filatan jechuudha afaanota hunda jira jechuudha gara afaan isin barbaadanitti isiniif hiikuu danda'u yookiin ammoo isiniif jijjiiruu danda'u jechuudha amma haala asirratti argaatan kanaan gara afaan isin barbaadan jechuudha isin ammoo seenditti godhuu qofaa jechuudha abbaatti erguu barbaadatanitti haala kanaan barreeffama afaan kamiituudha barreessuudhaaf afaan Oromootiin barreessanii isin gargaaruu danda'a jechuudha.